Qorannoo waggaa tokkoof naannolee shanii fi magaalota lamarratti gaggeeffamaa tureen dhiibbaan odeeffannoo sobaa fi haasaa jibbiinsaan uummataaf biyya irratti ga'aa jiru kan bara darbe yeroo wal fakkaatuun yoo wal bira qabamee madaalamu dhibbeentaa 4 dabaleeraa jedhan ዳይሬክተር ኦላንቶ አባ ታይታ ሚዲያ ኢትዮጵያ አዳ ሃይማኖት ዘለቃ የጥላቻ ንግግርና የሐሰተኛ መረጃ ይዘቶች መጠን በ4 በመቶ እንዲጨምር አድርጎታል ማለት ነው። ሁበኖ ነምቶልቼ ዮኪን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ይፈየዳሙን ኦዴፈኖ ሶባፊ ሃሳ ጅቢንሳ ታምሰኤ ከነዱራ ዲበንታ አፉጫላ ሁበኖ ነምቶልቼ እንደገረሙን ኦዴፈኖ ሶባፊ ሃሳን ጅቢንሳ ነገኛ ብያራት ሚዳ ከፊዳን ሁበቹን ይደንዳም Qabiyye kuma 32 qorannichaan xiinxalaman keessa qabiyyen kuma 8 odeeffannoo sobaaf haasaa jibbiinsa of keessaa qabaachuu kan himan adda ሃይማኖት miidiyaalee hawaasaa keessaa TikTokin sadarkaa tokkoffaa yommuu ta'u Facebookin ammoo sadarkaa lammaffaa odeeffannoo sobaa fi haasaa jibbiinsa tamsaasuu keessatti qooda qabaa jedhan. በሚዲያ ሞኒተሪንግ ውጤታችን መሰረት 32000 ይዘቶች አላቸው። bu'aan miidiyaalee moonitar gochuun argame akka mul'isutti qabiyyee 32 qorannichaan xiinxalaman keessaa qabiyyeen 8 ta'an odeeffannoo sobaa fi haasaa jibbiinsaa of keessaa qabu. Qaamolee odeeffannoo sobaa fi haasaa jibbiinsaa facaasan baay'ee ta'uu kan eeran adda ሃይማኖት kanneen keessaa rogeeyyiin miidiyaa yookaan immoo aktivistoonni dhibbeentaa 27 qooda qabaachuus ibsan. ንግግርና የሐሰተኛ መረጃ የሚያሰራጩት haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa kanneen facaasan aktivistoota namoonni dhiibbaa uuman dhibbantaa 13 namoonni dhuunfaa dhibbantaa 19 amantaa kanneen lallaban ammoo dhibbantaa hafi qooddatu. Rakkoon odeeffannoo sobaa fi haasaa jibbiinsaan uummataaf biyya irratti ga'aa jiru qolachuu fi abbaan taayitichaa tattaaffii adda addaa taasisaa jiraachuu kan himan adda ሃይማኖት ammas nageenyaaf tasgabbii biyya irratti dhiibbaa gama kanaan dhufu qolachuu fi tarkaanfiin seeraa fi bulchiinsaa fudhatamuu cimee itti fufaa jedhan. ባለስልጣኑ እንደራሱ እየሰራ ያለው የቀጣይ ትኩረት አቅጣጫ ደግሞ kallattiin xiyyeeffannoo abbaa taayitichaa tatamsa'iinsa haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa ittisuuf amma hojjechaa kan jiru hojii to'annooti. Dabalataan miidiyaalee hawaasaa kamirrattuu hubannoo namtolchee yookiin artificial intelligence itti fayyadamuun akkasumas qaamolee dhimmi ilaalu waliin ta'uun rakkoo kana furuuf tarkaanfii sirreeffamaa ni fudhata.